بقولوا هركلا ماني كبر دب لامو هناتو يد لامو هناتو ما تكر حتى كمج ما تسجي سري ركو ما ركض oso ammo akkanatti boqqolloo kan olii fuunee hojii poolisii si geessine meeqa akkasii murtaa'u beektaa? Meeqa akkasii murtaa'a? Yoo xiqqaate waggaa lamsi murtaa'a yoo xiqqaate. Amma achi lammata kan amma achi hattaa? Dafee deemish. Dafee deema mallee. Zordafi. Maa buddeena dhooytan jiraattu ati? Ganda kana keessa si arina ila saati as keessa si baafne ra ganda kana keessa si agarre yoo atu barbaade gandi biraade himatti mala sitti nati kana yubuna ofa baate embeena bakka boqqolo lafa kaayiti ilin boqqolo lafa kaaye mata arka lama mata kana qabadhu akkanat gaad ol jet boqqolo lachu lafa kaaye akkana qabdeela qabsis akkana qabde lamu hinatu lamu waytol ilil sittima waytol kaatu lamu yad wayta gadeebitu hinatu yad hay yar yar mata kabat kabat hinatu lamu ishi jari akasi digize shantama lakat olkay gatta ishi lamu ishi kai wayta tu makari yar yar ko jettu إيشي جريني دف إيشي أنا كذي تكرر لا فنيجي إيشي دف مال شاكي زدو سورة بيجي كتير يا كي نبنا تسلا كي نعم Alex tayen jedhama. Kada media hawaasa kanaan gaaffii tokko harmee keenya tokko miseensi poolisii wayii sarbiisa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana harmee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri ajajatu mana murtiitti dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture. Sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa ture karaa miidiyaa hawaasaatiin. Amma yeroo dhageenyu to'atameera waan jedhu bilbila baalangaati dhanina erganii dhugaadha. Dhugaadha amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa jala jira. Ayyee. Yeroo itti qindaa'ee galmeen yeroo gabaabaa keessatti irraa itti banamee falaarra. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Nuti poolisiin Oromiyaa wabii uummataati wabii nageenyaatti beekna. Namni tokko yakka yoo hojjate akkuma isin beektanii yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaatee waan seerritti murteessuun adabama malee wanta akkasii waan godhamu miti. Maqaa poolisootaas maqaa qaama nageenyaas hin balleessu waan ta'eef isin nutis namoota akkasumataaf quuqamanuu qabna jenneeti kan nuti iyyataa turre miidiyaadhaan kan nu iyyaa jirru. Galatoomaa ulfaadhaa. Suuraa fi wanta garaagaraa isin erguu dandeenya barbaachisaa taanaan. Ayyee waatsaappiidhaan na ergaa ragaa uummanni ragaa barbaada akka to'atame waan ta'eef to'atamuusaa waatsaappii ni qabdanii kanaan. WhatsApp illee jira wanta jiru hunda yaada gabaabaa waliin abbaaanga aanaa dalloo mannaati. Isinis karaa miidiyaa keessanii ibsa baasaa sagalee hawaasa keenyaa dhageenyee komii isaanii arginee gochi raawwatame kun dogoggora akka ta'e hubannee namicha kana seeraan to'anneerra kan jedhu isinis miidiyaa keessaniin ibsa baasaa. Isiniifis galata uummanni illee isin galateeffata. Borus akka akkanaa akkan hojjetu. Suuraa nuuf Alex. Ayyee suuraa waatsaappiidhaan na ergaa ammuma. Galatoomaa ulfaadhaa baay'ee sin jaalanna sin kabanya. Alex suuraa nuuf dhiqottu deemi suuraa nuuf dhiqottu suuraa nuuf dhiqottu dhoofani. Jala keenya bannaa taasisa keenya. Wayidee. An jireenya koo kan dhagammate. Hin dandeenya bakka. Jireenya koo. Bobee waraabi meeme. Ishi gaafadha. Nagaa keeti. Nagaa ammoo jala fayyadu. Ayyee amma nama 9,000 si daawwataa jira. Mana kana kan bane Mubaarakii. Ijoolleen biyya keeti ijoolleen si koomandoo Ahmad Culullee jira Mubaarak jira. Nuti viidiyoo kee miidiyaa kanarratti agarree. Mee ijoollee kana abbaa malee guddistaati? Abbaan na bira hin jiru addumatti yaa guddisuu jira. Mee gochi suni godina Baalee aanaa dalloo mannaa ganda cirrii maal jedhamutu sirratti ta'e mee akkamitti sirratti ta'e wanti sun?
Wanti suni rakkadee fuudhee abboo anillee garmada kudhabee ijoolleen tiyya ooltee bullaan manumee qooyi waan kana mee erga daa'iree tama deemu beeka'ee itti dhaqee anillee. Ijoollee kee waan nyaachistu dhabdee? Ijoolleen harkatti guyyaa 3-4 agabuu isaanii bullaan ijoolleen tu waan yaalaa miidhamti ijoollee jedhee ta'anillee akkas ta'eyyuu. Ijoolleenuma kee nyaachisuudhumaaf fuute malee waan biraatiif hin fuune kaati. Ijoolluma tiyya malee waan biriiti miti. Ayyee mana keessaa homaan qabdu ture waan nyaatamu hin qabdu tureeti. Sagalee itti dhagaamaan jiru bakka miidiyaa beetti. Abdi akkaataa jireenya ishee gaafadhu mana siin jiraattu kiraa jiraatti moo eessa bulti waan jedhu waan siin barbaaddu moo Tarkii ta'uu malee waan biraati miti. Warri bira Ishee jirtan akka inni itti jiraatame mana jireenyaa qabdaa? warri bira jirtan naa seenaa. Mana jireenyaa qabdaa? Mana Mana keessa jireenyaa jiraattu qabdaa? kiraa taa'u jira mana jireenyaa mataatti hin qabu. Kiraa meeqa kaffalta? Birii 400. Maaliin jiraatta? Maaliin jiraatta? Ijoollee kee kana maaliin guddistame? Ijoollee xiyyaa'anii bidduma namaatti rafaa dhaabbadhee abboo anillee of dadhabuu jira iyyuu waan moo wallaalee iyyuu. Ayyee gocha sana kan inni sirratti raawwate sirruun kuteera moo ispoortiidhuma sana qofa sirratti hojii hojjechiise? Ispoortii. Namichi sun kana dura si beekaa? Wal beektu? Inni moo? Mbee. Ijaan argaa garuu na. Hooggantoonni maal siin jedhani? Ayyee ishee. Yeroo turtuu keessa abbooman. Sirriitti gargaaramuu danda'a maaliif isheen haadha ijoollee waan taateef gargaarsa kana itti fuftu moo asuma teessee itti fuftu moo ammallee egaa simbira hin jirtu maal rakka keessa illee hin beekne miti qabamtee deemtee maal waan jiru amma dubbataa turtan. Soo kanaaf deebistanii fiddu moo gargaarsa kana asumatti dhaabdu moo iddoo biraatti gargaarsa itti fufuu jira. An rakkina hin qaban karaa koon nan gargaara asiinis ta'u. Itti fufaan kunoo adda namtu buraan adda. Yeroon siin jedhu sii galeeraa gaaffiin koo. Barattee isheen iddoo biraa jira. Yoo isheen Amma ishiin fakkeenyaaf hin deemne miti deemtee jirti hidhamtee waan keessa naa barreessaa turan. birrii miliyoona tokko goolii kaannee jirra. Yeroo isheen dhufte yoo miliyoona buunne akkaawuntii mataa siyyuun baratti gattee fi akkaawuntii mataa si maxxansine. Ammaaf immoo kan ustaazaa irratti miliyoona tokko guurraa isheen immoo nufti. Bilbilameera. Okay, akkas taanaan ba'es. Maaliif wantichi gargaartichi akka baay'ee tokko miidiyaa Facebook irratti deemaa jira waan ta'eef namni hundumtuu erga hagana bareedu gargaartichi waan mirkanaa'aa akka waaqa akka ta'eef. Xiqqoo yaada si ibsuu barbaada asirratti. Maallaqni kun ammaaf kun yaada amma kaa'ameedha miliyoonni tokko. Yaa akkasitti saba ifa godhaa deemaa qaba. Boor immoo kanumatu wal dha'ee gargaaramteetti maal jedhee uummati waan biraa gargaarsa. Kun kama har'a kaayanii kana dhuftii kana hanga manaallee bituu fi yoo danda'ame bulchiinsa gandaarraallee manni kennamee fi yookaan immoo hawaasni kun badhaadha maraa godhuu danda'a hawaasni badhaadha. Gayyoota namoonni miidiyaa irratti si gadi lakkifnillee jiru namni si hin qabnillee hin jiru akka saba Itoophiyaatti jechuudha. Xiqqaa guddaan ilaallatu kun rakkinni si raga'e ilmoo san waliin akkas ta'uunis seera ulaagaalee biyya kamiituu waan cabsuu fi gara warra mootummaatiin illee sagalee itti goosisanii mootummaallee waan silaa danda'u godhee hawaasni illee ofii godhuufiidha malee kun gargaarsa awwalaati malee dhumaa miti jechuu barbaadeeti kun walumaa galatti. Lammaffaa ammoo wanni ani ustaaze aliin jechuu barbaadu yaada kana hundaan namni kun nama amaanaati hawaasni illee hidhatee rabbi gaditti namni hiddatan namoo uumaati hanga isa dhumaa faana deemanii hordoffii isiidhaaf waan isii hanqate hunda hawaasa kanaa deebanii osoo hin ifatin akkuma hunda gananii saba kana waan isiidhaaf hanqate hunda saba deebi'anii sabni waan isii hunda akka guutuuf abdii qabna jechuu barbaadaa isaaniif dhahamee tana maaliif jennaan hanga bakka san illee deemanii waan silaa godhamuu fi godhamu dirqama namummaa dirqama rabboomaa hundaa bahachuun dirqama ofii baachuun kunuu waan guddaadhaa ulfaatanii ammallee waan kana itti fufuu qabanii amaanaan guddaan amma eenyurra jira. Saayidin alee harka jira jechuudha waan rabbii gaditti maaliif wanni kun egaa isaan irraa eegame
namni hanga buruu hanga iftaanitti illee waan deemuuf ammallee ammoo hanga karoora hedduu waan danda'amutti du'aa yooliin nu bira dhaabatanii abbummaa fudhatanii ta hundaatu dalaganii ta hawaasaalee ta amantaalee fi fudhatanii faana deemanii akka nu jabeessan jechuu barbaadaa. Tole galatooma. Rakkinan kau bakka mu be akkaawuntii qabadheera nan ergaan siin reesitii siin erga rakkinan kau. Tole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube. Wayye. Inshallah accounting argiti akka oda traveliti nu gargaara inshallah wa fede. Wa maati kana bira dhaabachuu barbaadna waan ta'eef. Gargaareen sittan ergaarisiiti. Oda travel. Egaa keessan. Sintu jabeeffata fooloo godhaa hundi keessan yoo tokko. Al tokko fooloo naa godhaa mana accountii telkutti fooloo nu godhaa bakka deeggarsaatti afeen beeku. Obboleessi keenya waziir warri tikeettii xiyyaaraa barbaadan filannoon keessan odaa ta'u hundi keessan namni 1700 fooloo godhaani si ergaa accountii waasaatti irraa Sa'ad Alii jedha. Okay, mube galteessii. Aye Mubarak risiitii si ergeen jira kudhan sinii galchee nama wayii dawwale kudhan sinii dabala jabaadhaa galatoome obboleessa keenya. بارك الله فيك محمد يعني ما شاء الله الفات وكمدي دمج يا بوليس كنا ربي سر عدالته ورا هادتين نجمتشيسات نيجرتن وزير الرجال كبي مه الرجال كبي مركز سنو ربي سني هكذا وانو في جالة ربي سن حجمتشيسو جمتشيسان إن شاء الله أن اللي وان اسم قلتن أكاونتي كان رأي دمو أول بري كوما تكاتو الرجرا كوما تكاسا اللي دي سني الرجرا مرة أنا اللي كيس هاول توان تاتف وإلى تجربة تكرر كما يسيت إن شاء الله في ربي تين ججبات أجمع تشيسان. Muka accountii gaafa taarani accountii mina mas gaggalchime naawwifaan barreeffataadhaan ijoolleen galchana. Nadi deena maal akka ta'e hin beeku ayyee. Dafaa accountii fudhaa. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Accountiin gubbarra jira mi kuno himuun barbaachisu bar gubbarra jira gubbarra laala. Amma faaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aye, Nawi. Akkam jirtu Mubarak jirtu. Alhamdulillah rabbil alamin. Galatooma ulfaadhaa anis haadha keenya birrii 10,000 kunoo ammoo galchee risiitii si ergaa baay'ee gammanneerraa ulfaadhaa hedduu tokko rabbi jazaa keessan isiniif akka fudhu jechuun barbaada. Thank you. MashaAllah. Nawi Rabbi si hagam machisu sibira hagu tulenda ki rizqi Rabbi si tahagano wanjal kabda Rabbi galman si haga yuti akasi gam machifte Rabbi si hagam machisu ulfaat kabajab Rabbi si hakenno. Amin ulfaadhaa jabaadhaa haadha keenya kana bira dhaabadhaa galatooma nama biraa galcha Mubaarak keessaanis si erga. Ishi tole. Dafaa family dafaa. Dafaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك أكون نجامين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا الحمد لله. والله أما تريد في أما ركيتي والله الفيديو اللي تدونا بوجهته. إيه. أنا اسمك أكيد يعني كم أقدم بوسجرا. ما شاء الله تبارك الله. دفع guys. دفع. Thank you galatoom ulbar. Sure. Galatoomi. Dafaa guys. Dafaa orang terakhir itu orang. Fooloo nama godhaadhi ni mube waziira amma shaarkiin kana nama Membara mah membara iya dah bendisi. Membara tahu ya dok. Gadi buat aja. Membara tahu undi ke sampai enam di depan. Membara kan itu faham. Membara kasih. Marcos you. Abang mana kana? Membara tuh tentar. Dagati. Membara tahu ya dam. Membara tahu paralel ulah debu. Membara tahu undi ke. Membara tahu. Kalau membara sini kasih senjata. Member. Atau kau member. Member aja dah tukar. Member kan agak tukar please.
Sagaleen koo jira. Eeyyee. Wanti dha maal ibsaan na irratti bade wifi bade neetworkiin koo maybii na baasuu danda'a. Abbaa langaatii bilbileera waajjira bulchiisa gandaatti bilbileera amma qulqulleessanii na beeksisan jedhe mucaan yeroo muraasa keessatti hin dhufatu. Bakka gurbaan nu fala bulchiisa gandaatti ustaas saadis bilbilanii kaani. Dafaaqa. Akkasii jechuudha. Mi'a tokko odaa tiraavel namni 7,500 odaa tiraavel kan amma 10,000 nuu kenne jarana yoo hojjetatan waan nuu kennu ijoolleen biyya kana jiran. Ijoolleen biyya kana jirtan tikeettii xiyyaaraa yeroo barbaadan filannoon keessan odaa tiraavel kuno. Fooloo godhadhaa. Haadha kee gargaare. Mulu warra gasiirra jiru fooloo godhe. Akkasi kuno. Kana ni nu jenne. Akkasi kuno. Dafa fooloo godhaa jajjabeessa. Daddafi fooloo godhi. Rabbi biraan gasta fooloo godhi. Eshi. Daddafaa gaa warra gasiirra jiran guutuu fooloo godhaa. Maarqoosiin illee. Wanti jettan akkaawuntii himuu bee yookaan immoo Oinan guddisa. yalla. Elaa kun akkaawuntii fudhaa. Kan dogoggoree akkaawuntii biraan baafne namaa godheera. Okay. Kan gurbaa sabira jiru maxxanse sila dagadde. Mee naagali argeera. Kan gurbaa sabira jiruuti. Naanni dhufeen biratti sin agarsiisa. Satuna argeetu abdiin kuma kudha wayii irratti agaruu faadha sanaa baane hattuu jedhame. Bifaadhaa naamni jennaan barreerra warra. Fudhaa uummatii dafaati akkaawuntii maxxansuu rakkisaadha dafaa iskiriishuutti godhadhaa. Iskiriishuu godhadhaa jabaadhaa gagalchaa bannaa taachuu gaa'is miiliyoonaan kun dhufa. Maaloo miiliyoonaan kun warra gasiirra jira guutuu fooloo naa godhaa. Guutuu fooloo naa godhaa dhiifama immoo isin buusaan isin galcha. Daddafaa akkaawuntii fudhattanii innumti akkaawuntiin irra jiru kun kan kooti yoo dhiqqa akkaawuntiin guddaan kun waa ta'e du'e isa kanaan immoo ol qaba. Itti dabalama hundi keessan. Let's go share. Let's go family share. Sportiin isa fedha. Ganna itumu bee ganaa eegdamiti. Dhaqee fiigu. Jechuun silkiin kan kee banaana sa'aatii 24 rakkina maaliif jira? Dhaqee fiigu uummatu. Ati waa nyaattee kaamisaa? Naamisaa miti. Jechuun deemuu dandeessa garuu sagantaa waan kana godhaa jirtu miti. Ati amma viidiyoo cufattee naan kan namni si jalaa yaa'ee gargaarsi. Iyyaa kanaafani sheer godhaa. Sheer godhaa maal gara kanaan adda rabbii naa badhiisu. Deemaa baadaa keeti moo? Rabbi naa badhiisu. Ajaa'iba rabbiiti bara. Daddafaa guys. Daddafaa.